harka fuune kam jirtu fayyaa keessanii yeroo kana baay'ee kan nama gaddisiisu namoonni biyya alaas namoonni biyya keessaas haala qabsoon itti adeemaa jiru kanarratti yaada hedduu dabarsaa jiru. Yaadni namoota kanaa immoo baay'eensaa yaada bakka tokko irratti hundaa'e miti. Sababiin isaa namni hunduu yaada garaa garaa qaba. Yaadonni kun gaafa wal dhahan namoota dhimmoota akkasii hordofaniif balaa hamaadha. Keessumatti namoonni gurmuu hordofan jalatti geggeessaa gurmuu duukaa bu'anii tokko ni jaallatu. Sababii jaallatuuf namni waanuma jaallatu duukaa bu'aa. Yeroo kana geggeessaa gurmuu yookaas geggeessaa dhaabaa isan jaalladhu namni kabiraan yoo tuqe yookaas yoo inni waatteen jedhe anis namicha isaa geggeessaa ani jaalladhu tuqu sana haarsuuf jecha geggeessaa gurmuu isa inni jaallatuun tuqa. Abaluu nama akkasiiti, abaluu gantuudha, abaluu hattuudha jedhee yeroo inni geggeessaa isan keessa jiru yookaas dhaaba sana hordofu gaafa inni arrabsu anis deebii isaa abalus maal akkasii miti, atuu kanaa miti, atuus akkasii miti, waa'ee isa sanaa dhiifnee anaaf namni sun walitti kaana jechuudha. Oggantoonni quban qaban yoo dhaga'anis hin dubbatan. Deggertoonni garuu wal abootaa jiru. Booda harkaan walitti dhufuun waan hafu miti. Akkuma dhiyeenya kanaa gara biyya Jarmanii keessatti uummanni Oromoo walga'ii waaboo irratti yeroo nan argamu qophii galgala addaa kan waaboo jedhanii walga'iin kan qopheesse uummata. Namoonni dhaaba kabraa hordofan jechuun gurmuu kabraa deggeran immoo akka walga'iin sun hin milkoofneef irratti argamanii walga'ii sana jeequu yaalaniiru jecha jeeqaniirus harkaan walitti dhufaniiru. Kanaaf uummanni keenya dhaabota warra dhaabbate sanatti wal lola miti. Nu warra dhaaba sana deggerutu wal lola. Kanaaf Oggannoonni dhaabaa qofti otoo hin ta'in ogganaan afooshaa, ogganaan waldaa hawaasaa, ogganaan gurmuulee, ogganaan miidiyaalee hundi keessan galagalaa of ilaalaa. Uummanni kun maaliif walitti bu'a jettanii guyyaa tokko hin dubbatin jirtu. Adda bilisummaa Oromoo irraa jalqabee isaa gaditti kan argaman cufa. Miidiyaalee haaraa har'a dhaabbatan cufa. Namoonni isin deggeran namoonni isin faana bu'an isin nu duukaa bu'aa nu deggeraa jettanii waan kadhattan natti hin fakkaatu. Uummanni garuu gabrummaa waan itti hadhaa'eef abaluun nu baasa. Dhaaba kana nu baasa, dhaaba kabraa akkas goona, kanatti immoo akka goona, kan akka goona jedheetu yaadaan adda adda faca'uunsaa isiniif diraamaa yookaas fiilmii tolaa waan uummattanii teessanii daawwattan fakkaattu. Uummanni maaf wal tuqa? Uummanni maa walitti bu'a? Deggertoonni keessan maaliif walii isaanii cabsu? Viidiyoon amma waraabamaa jiru ooficha addaa uummata keenya gara jal'ina biraa keessatti uumuu irratti adeemaa jira. Haga yoomiitti callistu? Nama sin deggeru beektu. Nama sin faana bu'u beektu. Miseensa keessan beektu. Warri dhaabaa miseensa keessan beektu. Miseensonni keessan dhaaba keessan warra hin deggere dhaaba biraa kan tuqan yoo ta'e viidiyoos waraabanii barreeffamaanis barreessanii haasaas haasa'anii miseensa ergii jedhamee
seeraaf naamusa mataa isaatii waan qabuuf dhaabi tokko seeraaf naamusa sanatti uummata si deeggaru bulchuun dirqama keeti. Hogganoota kamiifiyyuu dirqama qabdu. Itti himuun dirqama. Gorsuun dirqama. Uummata gargar dhorkuun dirqama. Kanaaf uummanni immoo hogganoota warra isin dura jiraniif warra isin dursan jettanii yaada isaaniitu adda jettanii ibsisin yeroo garaagaraa laattan waan baay'ee kan isin dubbattan warri viidiyoo waraabdan waa'ee hoggana sanaa dursa gadi qotaati qoradha. Eenyuun hogganni sun kan isin arrabsitan kabiraan sunoo eenyu fayyisaan? Inni sunis Oromoo, inni kunis Oromoo, atis Oromoo. Deggeraaf deggeraan maa wal arrabsitu? Deggeraan maa deggeraa arrabsa? Ogganni maaliif callisee isin dhaggeeffata? Yaadaan ol ba'uu danda'uu qabna. Namoonni viidiyoo waraabdan, namoonni haasaa garaagaraa haasoftan waan bowwaa yookaas qilee gadi fagoo keessa iyyitan fakkaattu. Sababiinsaa hogganni keessan isinirra waan tokkoyyuu hin jedhu. Dhiisii obboleessa koo akkas miti, dhiisii obboleettii koo akkas miti jedhee hoggana gadi ba'ee namatti waa dubbate hin dhageenye. Sababiinsaa kan isin dhaggeeffatus deggeraa, kan deebi'ee isin arrabsus deggeraa, kan isin arrabsitanis deggeraa, kan isin ittiin arrabsamtanis deggeraadha. Kan isin wal arrabsitaniif immoo sababii hogganootaaf malee sababii dhugaa qabsootiif natti hin fakkaatu. Otoo dhugaa qabsootiif ta'e waliin arrabsitan. Walitti dirmattanii wal gargaartu. Gurmuun tokko walgahii yeroo inni waamu gurmuu sana walgahii inni waamu sana dhattanii dhugaa jiru achi keessatti dubbattu. Haqaan walitti himtu. Waliin loltan, waliin qoccoltan. Kanaaf adeemsi amma deemamaa jiru hogganoonni hundi keessaniyyuu gubbaadhaa hanga gajjallaatti as baatanii uummata kana tasgabbeessuun dirqama keessani. Kun ergaa dhaloota har'aati. Ulfaadhaa galatoomaa.